Ashamaar kafuunee daawwattoota fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageen rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isin irraa jiraatu kan Ameerikaa jirtan kan Awurooppaa jirtan kan Afrikaa jirtan kan Eeshiyaa jirtan kan guutummaa addunyaa kana keessa bakka garagaraa barnoota irra hojii irra jirtan hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageen rabbii isin irraa jiraatu. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenya kabajamoo guyyaa irraa anolee global media irraa qophii addaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Qophii keenya guyyaa irraa keessatti haasawa Profeesar Mararaa Guddinaa guyyaa kaleessaa dubbatan kan akka malee warra nafxanyaa aarsee lolchiisaa jiruu fi akkasuma Jawaar Muhammad dhimmi isaa maal ta'e maal irra gahe waan jedhu isinitti hima. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenya kabajamoo gama sagantaa keenya guyyaa addaa kanatti darbuun duratti warroonni YouTube channel keenya kanaaf haarawaa taatan warri YouTube channel keenya kana subscribe hin godhatin wantooti haarofti guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif dhiyaatan akkasuma odeeffannoolee waqtaa fi wantooti haarofti yeroo gara yerootti isiniif dhiyeessinu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf YouTube channel keenya subscribe godhadhaa. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenya gara qophii keenya guyyaa irraatti yoo kaceenu taate dhimma Dr. Mararaa Guddinaa isinitti mee booda dhimma Jawaaritti isin ceesisa. Dhimmi Dr. Mararaa Guddinaa kaleessa sadarkaa biyyoolessaatitti ብሔራዊ መግባባት jechuudhaan mariin paartilee siyaasaa godhamee ture jechuudha. Marii paartilee gamtaan paartilee siyaasaa Itoophiyaa kan paartilee siyaasaa fi boordii filannoo hirmaachise mariin godhamee jira. Biyyi tun of duratti akkam taati garamitti deemti waan duratti mariin taasifame. Marii kanarratti namoota sadiitu waraqaa qorannoo dhiyeesse. Namoota sadii waraqaa qorannoo dhiyeessan kana keessaa tokko Profeesar Mararaa Guddinaati. Profeesar Mararaa Guddinaa yeroo waraqaa qorannoo kana dhiyeessan waraqaa qorannoo isaanii keessatti waa'ee sirna nafxanyaa dubbatan. Itoophiyaan tun har'a akkana tahaa jirtuu fi kaleessa madaawwan miilik ummata madeesse fi badiiwwan miilik balleesse ar'allee dhaloonni har'a jiru kuni warri sirna nafxanyaa leellisu suni waan san dhiisuu dhabuudhaan waan san dottoquudhaan madaa ummataa kakaasuudhaan biyya tana gara hin taanetti oofaa jira. Biyya tana mootu miiliktu uumee jedheetiniin Profeesar Mararaa Guddinaa dhugaa jirtu dubbati. Amarri kanuma dallante abashaan kanuma dallante jettee maraata turte mee maaltu ture bal'inaani marii sanirratti waan ta'e isinii himee ka'eetiniini sanbooda mootu Mararaan maal jedhe haasawa isaa afaan Amaaraa san isin dhageessisa. Haasaan Profeesar Mararaa Guddinaa marii paartilee siyaasaa irratti taasisan gurmuu nafxanyootaa akka malee dallansiise. Kabajamoon Profeesar Mararaa Guddinaa guyyaa kaleessa marii paartilee siyaasaa fi boordii filannoo Itoophiyaa hirmaachise irratti argamuun waraqaa qorannoo isaanii dhiyeessan. Wayita waraqaa qorannoo isaanii kana dhiyeessan Profeesar Mararaan dhiibbaa cunqursaa uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa ture eeruun keessumaa ukkaamsaa sirna nafxanyaa miilik cimsanii balaaleffataniiti jiru. Haasofni Profeesar Mararaa Guddinaa waraqaa qorannoo isaanii obeeffachuun taasisan kunis paartilee siyaasaa sirna gamtokkee fi nafxanyummaa leellisan biratti dallansoo uumuun ajandaa marichaa kallattii jijjiireeras jedhameeti jira. Haasaan Profeesar Mararaa booda itti fufuun carraa kan argatan paartilee mormitootaa fi deeggartoonni sirna nafxanyaa dallanuun haasaa miiraan guutame yoo dubbatan ragaan viidiyoo marsa hawaasaa irratti tamsa'ee agarsiisa. Profeesar Mararaanis dhugaa jirtu qabatanii akka socho'an akkasumas haqa uummata Oromoo carraa argatanii fayyadamanii dubbachuuf gara fuulduraas ejjennoo isaanii kan hin jijjiirre ta'uu maricha irratti ibsaniiti jiru. Gama biraatiin miidiyaalee fi aktivistoonni sirna nafxanyaa leellisan qorannoo kanarratti maqaa miilik maaliif ka'a jechuun Profeesar Mararaa Guddinaa irratti duula maqballeessii banaa jiraachuun beekameeti jira. Kana fakkaata. Taateen guyyaa kaleessaa ta'ee gabaabsinee yoo kan laallu taate kana fakkaata. Profeesar Mararaa Guddinaa guyyaa kaleessaa waan gaarii kaasee dubbate jechuudha. Waan gaarii kaasee dubbate. Badoo miilik
hammeenya miilik kaagammaa kaasee dubbatiin Profeesar Mararaa guyyaa kaleessaa kaasee dubbate sanuu sadarkaa qorannoo waraqaatti dhiyeessee jechuudha. Inni kun akka malee diinota Oromoo dallansiisee akka malee waccisiisaa jira jechuudha. Akka malee waan kanaan dallananiitiin wacaa jiranii jechuudha. Wacni Habashaa Oromoo duubatti hin deebisu. Oromoon dhugaa jirtu walitti himee akkaataa biyyituun itti uumamte walitti himee Itoophiyaan biyya Oromoo akka hin taane walitti himanii Itoophiyaan gaafa ijaaramtu biyya Oromoo Oromiyaa diidee akka ijaaramte walitti himanii deemuu barbaachisa. Wajjinis yoo jiraatan gargarees yoo ba'an dhugaa tana wal hubachiisuun baay'ee barbaachisaadha. Mee haasawa Dr. Mararaa tana dhageeffadhaati san booda gama waa'ee Jawaaritti sin dabarsa. ጭቁን ያደረገ የነፍጠኛ ስርዓት ነው ያሉት ፕሮፌሰሩ አሁንም እያጣለ ያለው ይሄው የነፍጠኛ ስርዓት ነው ብለዋል። ይሄንና መሰል ተንኳሽ የተባሉ ነጥቦችን በጽሁፋቸው ያነሱት ፕሮፌሰር መራራን ተከትሎ በጉዳዩ ላይ ሌሎች የፖለቲካ አመራሮች ቆምጠጥ ያለ ምላሽ በመድረኩ ለማንሳት ሞክረዋል። የአብኑ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ጣሂር መሐመድ ፕሮፌሰሩ ያቀረቡት ጽሁፍ አሁን አገሪቷ ላለችበት ምስቅልቅል የባሰ ቤንዚን አርከፍካፊና ምናልባትም እሳቸው ብሶት እየቆሰቆሱበት ያለው የአኖሌ ታሪክ የሚያስንቅ አጀንዳ በኦሮሞ ኤክስፓንሽን ጊዜ የተፈጠሩ ዘግናኝ ድርጊቶችን በመምዘዝ ብሶት ማስነሳትና ማስለቀስ ይቻል ነበር ለዛሬዋ ኢትዮጵያ ስለማይጠቅም እንጂ ሲሉ ትዝብታቸውን አጋርተዋል። ሌላኛው በጉዳዩ ላይ በመድረኩ ለፕሮፌሰሩ ጽሁፍ አስተያየታቸውን የሰጡት የመኢአዱ አቶ ማሙሸት አማረ ፕሮፌሰር መራራ አንዲትም ተጨባጭ ማስረጃ የሌለው የአኖሌ ታሪክ ማቀንቀናቸውን ከሳቸው የማይጠበቅ መሆኑን በመጥቀስ በአሁኑ ሰዓት ዳውን ኢትዮጵያ የሚለው ትውልድ እንደ ዋና ግብዓት የሚያገለግለው የእሳቸውና መሰሎቻቸው ትርክት እንደሆነ በመጥቀስ ይህን ትርክት ማቀንቀናቸው ክፉኛ ኮንነዋል። ፕሮፌሰር መራራ ለዚህ ቆስቋሽም ሆኗል ነው ያሉት። ከጦርነቶቹም የባሰ ትልቁ ነገር አጼ ምኒልክ የፈጠሯት ኢትዮጵያ ምን አይነት ነበር የሚለው ነው። ስለዚህ እነዚህ አንደኛው እስካሁን ድረስ ከኛ ጋር የቆየው የግዛት ፈጠራው አኖሌን በመሳሰሉት የታሪክ ጠባሳዎች ይዞ መሄዳቸው ነው መቆየታቸው ነው። ሁለተኛው እና ዋናው ነገር ግን ከማቅናቱ ጋር የተፈጠረው የፖለቲካ ኢኮኖሚ ነው። ይህም በነፍጥ ላይ የተመሰረተ የፖለቲካ ኢኮኖሚ ዛሬም እያወዛገበን ያለው የነፍጠኛ ስርዓት የሚባለው ነው። ለማቅናት የተሰማራው የፊውዳል ሰራዊት የገባር ህዝቦችን ነጻነት ቀምተዋል፣ መሬታቸውን ዘርፈዋል። ህዝባችን በገዛ መሬታቸው ላይ ጭሰኛና አሽከር ሆነዋል። ቋንቋቸውን አፍኖ በስማ በሎ ገዝተዋል። ባጭሩ እጅግ በጣም ዘግናኝና ጨካኝ የሆነ የፖለቲካ ስርዓት ጭኖባቸዋል። የኦሮሞን ኤክስፓንሽን ሌላ ስም እንስጠው ካላልን በስተቀር ወደ ጎንደርም ሲሄድ ወደ ተለያየ አካባቢ ሲንቀሳቀስ እርስዎ የጠቀሱትን ከአርሲ የባሰ ውድመት አድርሶ እንደነበር እንደርሱ አይነት ሰው ዲና ያርጎ መነሳት ተገቢ አይመስለኝም። ኢትዮጵያ የሚባለው ሀገር መኖሩን ያገናኘንና እዚህ ጋር ግልጽ መሆን ያለበት ሁሉም አካል ማስለቀሻ ካስነሳው እንዳልኩት በሜዲቫል ፔሪድም ሆነ ከዛ በፊት የተፈጸሙ ሁሉም አይነት ነገሮች ሁሉም አካል ማታገያና ማስለቀሻ አድርጎ ሊያስነሳቸው ይችላል። ስለዚህ ከሚኒሊክ የተነሳው የታሪክ አተራረኮ እምብዛም አሁንም ለምንፈልገው የናሽናል ዲያሎግ አቀራራቢ አይሆንም። ዶክተር መራራ አንድም ነጥብ ማቅረብ የማይችሉበትን ያኖሌ ሐውልትን በቀጥታ ገብተው አጼ ምኒልክ ላይ ያቀረቡት ሐሳብ በጣም ከጥላቻ ከዘረኝነት እስከ ዛሬ በፕሮግራማቸውና በፖለቲካ አካሄዳቸው ሲጠቀሙበት የነበረው ፕሮፓጋንዳ የሐሰት ፕሮፓጋንዳ አሁንም ለሌላ ዙር የኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ኢትዮጵያውያን እልቂት የሚጋብዝ ከዚህ የጨለማ አስተሳሰብ የማንወጣበትን ውይይት በመቅረቡ በመጀመሪያ ደረጃ አዝኛለሁ። በዓለም ታሪክ ውስጥ አሁን ባለው በመንሰማው እኮ ኢትዮጵያ ዳውን ኢትዮጵያ ብሎ የመጣ ህዝብ አሁን እነ ፕሮፌሰር መራራ የሚቆሰቁሱት እንደሆነ ይገባናል። በዓለም ላይ ሀገር የትፍረስ ብሎ በሌላ ሀገር ላይ የወጣ ህዝብ እኔ ሰምቼ አላቅም፣ ወደፊትም ይኖራል ብዬ አላስብም። Egaan akkuma haasawa Dr. Mararaa kanarraa hubattan
as Dr. Mararan waan kana dubbatanii duulli irratti gaggeeffame mootu duula sanii jechuudha. Kanaaf walumaa galatti Dr. Mararan guyyaa kaleessaa hojii jabaa hojjetee hojii nama boonsu hojjetee waan birallee miti haasa'uma hammeenya diinaa kana sodaa tokko malee dubbate. Diinni isuma kana maraataa jechuudha. Meelii hammeenyi isaa akka dubbatamu hin barbaadu waan ta'eef. Inni gama kanaanii gama itti aanuun immoo odeeffannoon jiru xiinxalaan siyaasaa fi daayirektara olaanaan Oromiyaa miidiyaa neetwork dhukkubsatee akka malee yaala dhabee rakkataa turuun isaa ni yaadatama. Jawaar Mohaammed dhukkubsatee fuulli isaa laaffatee akka malee dhukkubsachuun ni yaadatama. Uummanni Oromoo sadallanee qabsoo hamaa gaggeessaa gochuun ni yaadatama. Qabsoo qeeroon Oromoo godheen qabsoo sadarkaa miidiyaatti gooneen qabsoo isin gootaniin qabsoo hirmaannaa walootiin biyya keessaaf biyya alaatti godhameen mootummaan abbaa irree Itoophiyaa jaalatee osoo hin ta'in dirqamee obbo Jawaariif Dr. dhuunfaa isaa ayyamee ture jechuudha. Jawaar mootummaa kana hin amanu Dr. dhuunfaa kiyyaatiin laallama abadan jedheetiniin Jawaar Mohaammed didee jechuudha. Jawaar Mohaammed Dr. dhuunfaa kiyyaanaaf haa ayyamamuu jedheetiniin iyyataa ture. Jawaar Mohaammadis mana murtiitti himatee manni murtii waan san eeyyameefii jira. Jawaar kaleessa Dr. dhuunfaa isaa laaleeti jira. Bu'aa qorannoo dhibee isaa maal akka ta'e himootu Dr. jechi guyyaa irraa yookaan bor kan itti deebisee dawaa katabu ta'a jechuudha. Amma kaayyoon ijoommaa inni Jawaar akka yaalamu gochuu qofa osoo hin tahin Jawaar mana hidhaatti baafachuudha. Oromoon miliyoona 50 Oromoon hangana ga'u ka gaafa Afrikaatti akkasitti kabajamu Jawaar Mohaammed hidhaa baafachuu dadhabuu jechuun mataa cabuudha salphina irraa maahiiti. Kanaaf Oromoon hundi jabaatee Jawaar Mohaammed hidhaa keessaa baasuudhaaf qabsoo isaa itti finiinsuu qaba. Qabsoon finiinuu qabdi. Qabsoon jabaachuu qaba. Qabsoon bilisummaa fi qabsoon walabummaa fi qabsoon birmadummaa biyyaati fi malee qabsoon namtokkeef godhamuu hin jirtu. Jawaar Mohaammed hidhaa keessaa baasuudhaaf Oromoon jabaatee qabsaa'uu qaba jedhaniitiin hayyoonni siyaasaa ganama galgalatti himanii jiran. Jawaar ammaaf Dr. dhuunfaa argate Dr. dhuunfaa argachuu jechuun qabsoo dhaabuu jechuu miti. Qabsoon itti fufuu qaba. Yaamichi labsii qeerroo marsaa sadaffaa waamame sirnaan itti fufuu qaba. Sirnaanis itti fufaa jira. Guutummaa Oromiyaatitti gaggeeffamaa jira. Gabaasa keenya oolmaa guyyaa Oromiyaa irraa wanta hunda hubachuu dandeettanii jechuudha. Wallagga irraa kaasee haga Harargeetti Arshibaalee hundi isaa qabsoo irra jira jechuudha. Kanaaf daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo jabaadhaa wal kakaasaa mootummaa Itoophiyaa kana waltaanee walirratti dooluu dhiifnee gamtaan irratti yoo qabsoofne qofa injifachuu dandeenya. Ulfaadhaa guddaa galatooma sagantaan teenya qophiin addaa guyyaa har'aa tanumaan raawwattiin qophii biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa taatu.